Yooyaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Wallaan kiristaanaa warra wangeela makaana Yesuusii ibsaa ariifachiisaa baastee jirti. Biyya Burundii keessatti namootni qaama saala wal fakkaataa deeggaran dhagaatiin tumamanii akka ajjeefamanii raggaasiste. Waldaan guutuu wangeela Itoophiyaa ajjecha naannoo Wallagga Bahaatti raawwatame irratti balaaleffannaa guddaa gootee jirti. Oduuwwan armaan olii kana akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessinaa. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Itoophiyaan kan isheen itti adeemtu gara federaalitti adeemaa jedhamaa jira. Inni kun akka dafee ta'u jaalladha. Kanaaf jaarsoliin biyyaa abboonni biyyaa dubbii araaraa keessa lixanii biyyi kun araara akka qabaattu akka godhan isa kana yaada. Biyyi Itoophiyaa amma karaa adda addaa nagaadhaan jira. Biyyi Oromiyaa garuu rakkina waan qabduuf jaarsoliin Oromiyaa keessa jiran, waldaan Oromiyaa keessa jiran araaraaf akka walitti dhufan hin barbaada. Guutummaamti sabaa walitti dhufee waa'ee araaraa akka dubbatu. Antamitti isa jedhamu hin beeku. Garuu jaarsoliin araaraaf, warra abbaa gadaas araaraaf, akka waldoonnis araaraaf akka ka'an. Ofuma isaaniitti yoo araaramanii, walii isaaniitti araaramanii, namoonni walitti araaramanii araara kana booda jaalalli yommuu jalqabu biqilli baragatichaa itti fufaga. Kanaaf akka isaan kana yaadanii barbaada. Lammaffaa ijoolleen dargaggoon nuyi warri barri keenya dhume kuni garbummaan nurra waan tureefi yeroo baay'ee wal gurguruun walii galuu dadhabuun jira. Dargaggoon kun garuu garaa tokko walii galanii tokko ta'anii yaada tokko qabaatanii gara barakata kanaatti akka galaniin isaan gorsuu barbaada. Yeroo baay'ee lafa namutti lafa barsiisutti nan gorsa. Gara barakataatti adeemaase isa kana dhiisaa samma hojjetamuuti jiru waaqa saba keessaa jirutti darbaa jedhaan jira. Oduu gammachiisaatiin yeroo eegallu ijaarsi siidaa Onismoos Nasiibii fi Asteer Gannoo magaalaa Naqamteetti eegalame. Hawaasni kitaaba qulqulluu Oromoof tokkummaan waldaalee warra wangeela makaana Yesuus Sinodoosiin giddu galeessaa Naqamtee siidaa Onismoos Nasiib yookaan Abbaa Gammachiisii fi Asteer Gannoo marfata sadaffaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti ijaarsa eegalchiisanii jiru. Ijaarsi siidaa kanaas bakka pirezidaantiin waldaa warra wangeela makaana Yesuus Itoophiyaa Dr. Luba Yoonaas Yiggasuu gantoonni garaagaraa jaarsoliin biyyaa hooggansi olaanoon bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi godina Wallagga Bahaa argamanitti eegalamee jira. Waldaan guutuu wangeela Itoophiyaa haleellaa warra guduruutti miseensota ishee irratti raawwatame balaaleffatte. Waldaan amantoota guutuu wangeela Itoophiyaa haleellaa tasaa fi ajjechaa miseensota waldaa guutuu wangeelaa warra guduruu Wallaggaatti argamtu irratti raawwatame balaaleffate. Haleellaa kanaanis gaggeessaa waldaa fi barattoota dabalatee miseensonni waldichaa 8 ajjeefamuu ibsitee jirti. Pirezidaantiin waldichaa Paaster Laakoo Badhaasoo namootni kun haleellaa diroonii raawwatameen ajjeefamuu kan gabaafame ta'us mootummaan hidhattoota naannichatti argamaniin raawwatamuu ibsuu eeranii jiru. Haa ta'u malee haleellaan kun dirooniin kan raawwatame ta'uu Addis Standard tajaajila waldichaa waaweffachuudhaan gabaasuun isaanii yaadatama. Ajjechaan kun qaamaa fi haala kamiinuu haa raawwatamuu waldaan keenya miidhaa gaheen gaddeetti dhaga'amee ibsitii kan jedhan Paaster Laakoo Badhaasoo dhaabbilee walaba kanneen akka KMNI gocha raawwatame qoratanii dhugaa argatan uummataaf ifa akka godhan waamicha dhiyeessanii jiru. Waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 ilaalchisee ergaa uummataa biyyattiitiif darbeetu jira. Maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis waaqayyo tokkoon ameen jechuudhaan kan eegalan. Waaqayyotti kan jaalatamtan kabajamtoota uummattoota biyya keenyaa biyya keessaa fi biyya alaa kan jiraattan bakka adda addaa haala adda addaa keessa taatanii ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 ayyaaneffachaa kan jirtan kiristaanota maraaf ayyaanaa fi araara isaatiin hundumaa keenya nagaatti eegee ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bara 2016tiin isa nu ga'e waaqayyoof galanni haa ta'u.
baga Waaqayyoo ayyaana ifa dhaloota isaatii isin ga'ee jechuudhaan maqaa waldaa kiristaanaa warra wangeela makaaniis Itoophiyaatii fi maqaa kootiin hawwii gaarii isiniif ibsuun jaalladha. Baga ittiin isin ga'ee jedhanii jiru. Waggaan guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajnu Waaqayyo uumaan keenya tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erguudhaan ilmaan namaa ofitti araarsuu fi gocha guddaa inni raawwate yaadachuudhaan isa galateeffachuudhaafi. Waaqayyo gooftaan keenya ilmaan namaa gara ulfina isaa isa duraanitti deebisuuf hojii isaa isa dinqisiisaa hubannaa namaa ol ta'een tokkichi ilmi isaa foon uffatee namoota gidduu deddeebi'uudhaan nagaa akka labsuu fi gatii cubbuu ilmaan namootaa baasuudhaan nama ofii isaatti araarse. Kunis Waaqayyo biyya lafaatiif nagaa kennuudhaaf gatiin inni baasee hammam guddaa akka ta'e mul'isa. Nagaa guutummaa biyya lafaa boqochiisuu danda'us karaa kanaa duwwaadhaan argama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nagoo koo isiniif nan kennaa ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna mitii jedha. Yohaannis boqonnaa 14:27 irratti jechuudhaan dubbachuu isaas Waaqayyo nagaa isaa isa dhugaa biyya lafaatiif kan erge karaa Yesuus duwwaa akka ta'e ibsa. Kennaa gaarummaa fi jaalala isaa isa daangaa hin qabneef galanni isaaf haa ta'u. Kabajamtoota uummattoota biyya keenyaa Waaqayyotti kan jaallatamtan amantootaa waa'een nageenya biyya keenyaa daran yaaddeessaa ta'e yommuu jiru kan keessatti ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kabajnu Waaqayyo nagaa buusuudhaaf karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan nuuf raawwate yaadachaa isa galateeffachuunii fi nagaa buusuudhaaf fakkeenya Kiristoos hordofuun ni mala. Inni nagaa haa ta'u akkuma jedhee nuti warra isatti amannu nagaan akka bu'uuf gama hundumaan dhamootu mala. Waldaan kiristaanaa warra wangeela makaanii Yesuus Itoophiyaa waldhabdeen biyya keenyaa keessa jiru kamiyyuu furmaata argachuu kan danda'u malee wal dhaggeeffachuu fi maree araara duwwaan akka ta'u yeroo adda addaatti irra deebitee hubachiisaa turtee jirti. Waldaan kiristaanaa ilmaan namaa nagaa fi jaalalaan akka waliin jiraataniif wangeela nagaa lallabdi. Kunis itti gaafatama ishee isa guddaadha. Walajjechaa fi miidhaan bifa kamiiniyyuu uummata irra ga'uu ni mormiti. Waaqayyo namni akka badu hin jaallatu. Kanaafis karaa Kiristoos araara buusee du'a jireenyatti jijjiiree kanaafis namni hundinuu mirga jireenyaan jiraachuu qaba. Kun immoo bifa hundumaan mirkanaa'uu mala. Waldaan keenya rakkoolee nageenyaa yeroodhaa gara yerootti bakka adda addaatti uumamanii irraa kan ka'e yeroo yerootti miidhamaa akka jirtu beekamaadha. Kanaafis ji'a sadaasaa darbe keessaa zoonii qellam wallaggaa aanaa gidaamii keessattis amantoonni 9 mana sagadaa keessaa kadhata irra turan ajjeechaan haala suukkanneessaadhaan raawwatamee fakkeenya tokko. Haala kana ilaalchisee waldaan keenya gadda guddaadhaan balaaleffachuu ishee irraa iyyuu gama mootummaatiinis hordoffiin godhamee mataaf ifaa akka ta'u gaafachuun ishee ni yaadatama. Balaawwan akkasii kun rakkina nageenyaatiin akka waliigalaatti biyyattiin keessa jirtu kan wal qabatee gadi ta'eef nageenya karaa nagaatiin mirkaneessuuf jecha qaamoliin qabsoo hidhannaatiin socho'aa jiran hundumtuu gara maree araaraatti akka deebi'an ammas irra deebinee waamicha goona. Waaqayyos haala biyya keenyaa keessa seenee nagaa isaa akka buusuuf kadhataa fi waammataan fuula araaraa isaa barbaaduun amantoota irraa ni eegama. Inni mootii nagaati. Egaan ayyaana dhaloota Kiristoos yeroo ayyaaneffannu kana dhoksaan isaa maal akka ta'e hubataa ayyaaneffachuun gahee amantootaati. Ayyaanni namni ofii isaa duwwaadhaaf otoo hin ta'in waliifis jiraachuun akka malu nu yaadachiisuu qaba. Kanaafis namoota haala adda addaa irraa kan ka'e rakkina keessa jiran hundumaaf walumaa galatti warra jireenyi itti hir'atee ammas ta'uu yeroo hundumaatti birmadhaa fi arjummaanis wal yaadadhaa. Gaarummaa duwwaa waliif hawwaa nagaas waliif fedhaa. Waaqayyo Waaqni nagaa gaarummaa isaatiin yeroo hundaa isin haa yaadatu. Ayyaanichi ayyaana gammachuu fi eebbifamaa hundumaa keessaniif haa ta'u. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa buusu. Waaqayyo isin haa eebbisuu, isin haa eegus. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsuu, isinitti haa araaramus. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisuu, nagaa isaas isiniif haa kennu. Kan jedhan luba Dooktar Yoonaas Higgazuu, Pirezidaantii Waldaa Kiristaanaa warra Wangeela Makaanii Yesuus Itoophiyaati. Pirezidaantiin Burundii Ndaayishimiye Evariste jaallattoonni saala wal fakkaataa Burundii keessa jiran nagaan tumamanii ajjeefamuu qabu jedhan. Pirezidaantichi namni jaallattoota saala wal fakkaataa dhagaadhaan tumee yakkaan itti hin gaafatamu jedhani. Jimaata ibsa miidiyaaf kennan irratti gaaffii gaazexeessitoota irraa ka'eef yoo deebii kennan
Biyyootni ajjeewwan Burundiif gargaarsa kennuuf dirqama jaallattoota saala wal fakkaataaf mirgi isaanii kabajamuu qaba kan jedhan yoo ta'e, deeggarsa isaanii dhiisuu qabu jedhan. Pireezidaantichi macaafa qulqulluu keessaa caqasuun Waaqayyo jaallattoota saala wal fakkaataa ni jibba. Kanaafuu dhimmi kun Burundii keessatti waanuma ajandaa ta'uu miti jedhan. Akka kootti yoo namoota akkasii Burundii keessatti argine gara istaadiyeemiitti geessuun achitti dhagaadhaan tumuudha. Kana gochuunis yakkaan nama hin gaafachiisu jedhani. Pireezidaantichi jaallattoota saala wal fakkaataa yookaan homosekshuwaal ta'uudhaan Waaqayyoof seexana keessaa kan siif ta'u akka filachuutii jedhani. Yoo seexana filachuu barbaadde amma gara biyyoota sanaa biyyoota lixaa jaallattoota saala wal fakkaataa eeyyaman deemaa jiraadhaa. Akkan yaadutti namootni biyyoota sanaa deemuu barbaadan amala kana qabaachuu qabu. Achumatti hambisaa malee gara keenyatti deebistanii hin fidinaa jedhani.